Ashama harka fuunee akka malta hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduu isinitti hima. Oduu galgala kana qindeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayyaani. Jalqaba irratti hangafoota oduu isinitti hima. Waliigaltee nageenyaa mallattee hordofu miseensonni WBO kallattii hundaan galaa jiraachuun himame. Naannoo Sumaalee keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Jijjigaa barattoonni Oromoo kan ta'an barnoota isaanii irraa waggaa 2 ari'amu mooraa Yuunivarsiitii gadhiisanii akka bahan dirqamni irra jiran. Qondaaltonni WBO Jaal Sanyii Nagaasan durfamu kantiibaa Adaanech Abeebee waliinis mari'atan. Komishiniin Gamtaa Afrikaa adeemsa hidhattoota duraanii deebisanii ijaaruu hojjetamuu deeggaruu kan itti fufu ta'uu ibsan. Somaalilaandii fi Ameerikaan hariiroo qaban waliin caalmatti cimsuuf waliigaltee irra gahaniiru jedhame. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti, amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Waliigaltee nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota ABO gidduutti mallattaa'ee hordofuunis miseensonni WBO aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti socho'aa turan galuun ifoomee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa miseensonni WBO godina Shawaa Lixaa aanaa Dannoo fi Cobbii dabalatee aanaalee godinichaa garaagaraa keessatti socho'aa turan galaa jiraachuun himame. Bu'uuraalee waliigaltee kanatti miseensonni WBO guyyaa kaleessaa irraa jalqabee kallattii hundaan galaa kan jiran yommuu ta'u bakka hundatti simannaan taasifamaa jiraachuunis himameera. Ajjechaa suukaneessaa gocha garajabummaa finxaaleeyyii fannoo Amaaraatiin uummata Salaalee aanaa dharratti raawwatameen balaaleffachuun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaa barataa jiran sababa Oromoo ta'an qofaaf barnoota isaanii irraa ari'amaa jiraachuu dubbatan. Dabalata isaa akka itti aanutti dhiyaata. Naannoo Sumaalee keessatti kan argamu Yuunivarsiitiin Jijjigaa barattoota Oromoo kan ta'an barnoota isaanii irraa waggaa 2 ari'amu mooraa Yuunivarsiitii gadhiisanii akka bahan dirqamni irra jiran. Yuunivarsiitiin Jijjigaa barattoota hiriira balaaleffannaa ajjechaa Oromoo Salaalee balaaleffatu Sadaasa 22 bara 2024 qindeesse jedhe ari'uufis murteessuu isaa maddeen himan. Yuunivarsiitiin barattoota hiriira kana qindeessan 17 barnoota irraa ari'uufis maqaa isaanii kan maxxanse yoo ta'u kanneen keessaa qorannaa taasisuudhaan barattoota 6 ari'uufis murteessuu isaa himan. Barattoonni Yuunivarsiitii Jijjigaa akkuma barattoota yuunivarsiitiiwwan biroo ajjechaa suukaneessaa fi yakka waraanaa namoota nagaa irratti raawwatu akka dhaabbatu, yakkamaan akka seeratti dhiyaatu, mirgi nagaa jiraachuu lammiilee akka kabajamuu fi humni finxaalessii fannoo Oromiyaa keessaa akka ba'uuf hiriira ba'uun gaafatanii kan jedhan maddeen. Garuu bulchiinsi Yuunivarsiitii Jijjigaa gaafii mirga barattoonni gaafatan cinatti dhiisuudhaan barattoota ari'aa jiraachuu himan. Barattoonni Yuunivarsiitiin Jijjigaa ari'uufis murteesse keessaa Booret Sokorraa barataa gavarnansii waggaa 4ffaa iddoo dhaloonni isaa Gujii Bulee Horaa, Daani'el Admaasuu barataa Educational Planning Management waggaa 4ffaa iddoo dhaloonni isaa Wallagga Lixaa, Munaa Kadir barattuu muummee gaazexeessummaa waggaa 4ffaa iddoo dhaloonni ishee Iluu Abbaa Booraa Mattuu, Marqos Indaaloo barataa Educational Planning Management waggaa 4ffaa iddoo dhaloonni isaa Wallagga Lixaa Mandii, Zarihuun Tolosaa barataa muummee gavarnansii waggaa 4ffaa iddoo dhaloonni isaa Salaal, Abdallaa Kadir barataa Educational Planning Management waggaa 4ffaa iddoo dhaloonni isaa Jimma ta'uun ragaan Yuunivarsiitii Jijjigaa irraa GMN argate ni mul'isa. Barattoonni 11 ammoo guyyaa 3f kaaffee barattoonni itti nyaatan akka qulqulleessan itti murtaa'u maddeen himaniiru. Gochi Yuunivarsiitii Jijjigaa barattoota gaafii mirgaa gaafataniif ajjechaa lammiilee nagaa irraa akka dhaabbatu gaafatan irratti raawwataa jiru fudhatama hin qabu kan jedhan barattoonni Yuunivarsiitii ajjechaa lammiilee nagaa irraa haa dhaabbatu jechuun yakka miti jechuun Yuunivarsiitiin Jijjigaa murtee kana keessa deebi'ee akka ilaalu gaafataniiti jiru. Qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo Jaal Sanyii Nagaasiin durfamu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliinis mari'atan. Jilli hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee erga daawwatee booda yaadannoo injifannoo Adawaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliinis mari'atan. Aadde Adaanech hooggantoota kanneen simachuun baga nagaan dhuftanis jedhanii jiru. Waamicha mootummaa fi uummata deebii hooggantoonni kunneen kennanis galateeffatanii jiru. Jaal Sanyii Nagaasaa gama isaaniitiin simannaa taasifameen galateeffachuunis miidhaa fi gadadoo uummatarra gahaa jiru hambisuufis daandii nageenyaa filachuu isaanii himuun ragaa waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa arganne ni mul'isa.
Komishiniin haaromsaa fi biyyoolessaa Komishinii Gamtaa Afrikaa raawwii hojii hidhattoota duraanii deebisanii dhaabuu fi gara hawaasaatti makuu irratti mari'ataniiti jiru. Bal'inni isaa akkitti aanutti dhiyaata. Komishiniin Gamtaa Afrikaa adeemsa hidhattoota duraanii deebisanii ijaaruuf hojjetamu deeggaruu kan itti fufu ta'uu ibsan. Komishiniin haaromsaa biyyoolessaa fi Komishiniin Gamtaa Afrikaa raawwii hojii hidhattoota duraanii deebisanii dhaabuu fi gara hawaasaatti makuu irratti mari'ataniiru. Adeemsicharratti milkiin xumuruufis gufuulee mudachuu danda'an maqsuuf marii gamtichaa waliin geggeeffamu komishinara haaromsaa biyyoolessaa Tamasgeen Xilahuun ibsaniiru. Dandeettii gidduu gala simannaa guddisuu qabeenya biyya keessaa fi biyya alaa walitti qabuu fi adeemsa deebisanii dhaabuu fi saffisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Naannoo Tigraayitti hanga baatii guraandhalatti hidhattoota duraanii 75,000 hojiitti deebisanii dhaabuuf xumuruufis hojjetamaa jiraachuun himan. Komishiniin Gamtaa Afrikaa akkaataa waliigaltee Piriitooriyaalii deeggarsa taasisuu cimsee kan itti fufu ta'uu bakka bu'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa mirkaneessaniiru. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata, amma oduu biyya alatti isin dabarsa. Somaalilaandii fi Ameerikaan marii tumsa waloo cimsuu irratti xiyyeeffate geggeessaniiti jiru. Jilli Ameerikaatti ambaasaadar Somaalee Riichaard Raayilii fi kumaandar humna waloo Afrikaa baha Jeneraal Biriyaan TV Kaashamaaniin durfamu pirezidaantii haaraa Somaalilaandii waliinis Hargeessatti mari'ateeti jira. Marii isaanii jila Ameerikaa kun filannoo pirezidaantummaa Somaalilaandii geggeessatti dinqisiifachuun pirezidaantiin haaraa Somaalilaandii ta'uun kan filataman Abdurrahman Muhammad Abdullaahi ergaa baga gammaddanii dabarsaniiti jiru. Somaalilaandiin nageenya baha Afrikaa mirkaneessuu fi hariiroo Somaalilaandii fi Ameerikaa gidduu jiru caalmatti cimsuuf mariin geggeeffames ibsameera. Abdurrahman Muhammad Abdullaahi gama isaaniitiin jila Ameerikaa waliin marii ardichatti nagaaf tasgabbii mirkaneessuufis dimokiraasii babal'isuu xiyyeeffatee taasisuu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitti ibsaniiti jiru. Mariin kunis ergaa Somaalee fi Ameerikaa kan mirkaneessu ta'us ibsameeti jira. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Oduu faana kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophii afaan GMN irraa itti fufu gama kootiin nagaatti.